Ba'anii alatti hafuu waan namaa baasu. Asitti akkuma argitanii reeffi ishii biyya galee asitti immoo boolee keessaa gizee ba'aa jiru jechuudha. Reeffi ishii asitti maatii ishee bira gahee jira. Ba'anii alatti hafuu rabbiin nama haa baasu. Kun reeffa ishii haala kanaan simatanii jiru. Ba'anii alatti hafuu waan namaa baasu. Nan hojjetadha jedhanii biyya ofirraa ba'anii biyya ormaatitti hafanii reeffi nama galu waannis namaa baasu dhugaa dubbachuudhaaf. Amma obboleettiin keenya tuni garuu zeegaa teenyaa miti. Maaliif nama zeegaa keenya hin taane nama biyya keenya hin taane irratti maaf hojjettaa? Siraa biyya keenyaa miti naan jechuun keessan hin oolu. Nama waanan ta'eef natti dhagahamee tan irratti hojjechaa jira. Anis hojjettuu mana namaati boru waan narra ga'u hin beeku kanatti viidiyoo kanarratti hojjechaa jira jechuudha. Isin immoo hanga xumuraatitti dhaggeeffadhaa maal akka ishiin taatee duutes immoo asuma keessaa argattu namni waan ta'u hin beekani. Ashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi qofan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa warroonni mana keenyaaf haaraa taatan laayik sheer sabiskiraayib gochuun gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jechuun asumarraa naffeerraa kooti. Akkuma jalqaba irratti seensaa argitanii jechuudha. Sarraatenyaa Ugaandaa kan hojjettu Saawud Arabiyaa keessatti asitti hojjetti jechuudha. Manni ishiin hojjettu mana baay'ee gaariidha. Mana shaggaadha jechuudha. Hiriyyaan tiyya mana tokko keessa hojjetu. Bilbilaan nan dubbisa jechuudha. Innaa ishiitu boo'ee natti hime jechuudha. Inna hojiis akka gaariidhaan hojjetti, maaragaan hojjetti, madaaminis gaariidha jechuudha. Akka nama kamittuu hojjettee gaafa waggaa 2 xumurtu waggaa 2 kanatti galee omaan guradhu. Waggaa 2 keessatti omaan hojjetanne. Kanaafuu xiqqoon dabaladhee hojjetadha jettee waggaa 2 iqaamaa haaromsiifatte jechuudha. Waggaa 2 iqaamaa ishee haaromsiifattee hojii ishee itti fuftee hojjetachaa osuma deemaa jirtu. Akkana achoositti waggaa 3ffaa gara xumuraarra geechuu daa'imti ishee daa'ima biyyarraa qabdi. Daa'imti ishee akka dhukkubsatte itti himanii jechuudha. Yeroo daa'imti ishee dhukkubsatte yoo itti himanii dhukkubbii daa'imaa san kan dhageesse keechi ishee jeeqame jechuudha. Keessattuu warroonni daa'ima qabdan dhukkuba daa'imaa ni beektu. Dheebuu daa'imaa ni beektu. Dhugaa rabbi daa'ima daanii gatanii biraa dhufuu jechuun kabbaadidha ni ulfaata. Ilmoo jechuun waan guddaadha. Inna haguma ilmoo ta'e saniif itti ulfaate galgala ganama boochii obsuu hin dandeenye boodarratti madaami isheetitti himte jechuudha. Daa'ima koo na jalaa dhukkubaa. Kanaafuu galee tanan daa'ima koo laalee dhufaa. Baay'ee na jalaa dhukkubaa. Dhaqqabii waan naan jedhaniifi daa'ima koo laalladheen dhufaa jettee madaami isheetiin boqonnaa naa kenni jettee yeroo kadhattu madaamin ishee hin didde jechuudha. Bakka kanatti ijoolleen tokko osoo kontiraatan fixatiin galuu nan danda'a warroota jettaniifis deebisinii ta'a jechuudha. Gizee haaromsiifattanis akkaatatti haaromsiifattan ilaalaa jechuudha. Ijoolleen gizuma tokko waggaa 2 haaromsiifattanii akkasittiin haaromsiifatinaa jechuudha. Aga waggaa 2 xumurtanii deebitanii waggaa 2 yoo haaromsiifattanii waggaa 2 naga xumurattanitti waan nama mudatu hin beekanii. Kanaafuu kanuma waggaa tokkootiin haaromsiifadhaa isiniin jechuun asumarraa naffeerraa kooti. Inna kan waggaa 2 kana fixxu malee hin galtu jettee dhoggite. Yeroo dhoggitu kana ishiin bakka baay'eetti dhagahame. Baay'ee daa'imti ishee baay'ee laaftee jirti. Daa'ima ishee arguu barbaaddi galuu hin dandeenye. Hojii madaamitis hojjechuu hin dandeenye. Yeroo hunda ni boochi. Nyaatas nyaachuu diddee. Nyaata kanas yeroo didduu hojiis yeroo didduu madaamin ishuma arguurra akkuma ishiin na jedhe jettee ishuma arguu diduurra kufilitti galchitee kutaatti galchitee itti qolloftee jechuudha. Yeroo kutaatti galchitee itti qolloftu kana nyaata kanas nyaachuu diddee jechuudha kutaa keessatti. Ishiin tun waggaa 3 xumurtee jirti. Waggaa takkitti hafte saniif tiikeettii muruu fi diddee jechuudha. Yeroo kana baay'ee keessi ishii miidhame, qaamni ishii miidhame, guyyoota dheeraadhaaf nyaata hin nyaanne yeroo madaamii karra bantee ilaaltu baay'ee laafteerti jechuudha. Gizee kana rifattee fuutee mana yaalaa geessite jechuudha madaamiin. Yeroo mana yaalaa geessitu kana mana yaalaa keessatti aga yaallamtee garuu qaamni ishii dura waan miidhameef waan bakka boochee baay'ee of miitee fi dhukkubarraa hafuu hin dandeenye. Akkasumas immoo daa'imti isheetis kan biyya irratti jalaa dhukkubsatte irraa hin hafne daa'imti ishii jalaa duute. Ittuu duuti daa'imaa immoo baay'ee ishii miidhe jechuudha. Baay'ee ishii miidhe.
hin miidhamte rifatte rifaatuun immoo badaadha. Du'a daa'imaa kan nageejjettuu badaa rifattee kanuma keessa irraa hafuu hin dandeenye ishiinis manuma yaalaa keessa odoo jirtu lubbuun ishii boqattee jechuudha. Haatis ilmoonis gizuma tokko baruma tokko keessa boqatanii jechuudha. Kanaaf baay'ee natti dhagahame kanumaaf viidiyoo irratti hojjedhe anas waan na mudatu hin beeku mana namaan hojjedha sarraatinyinnatiin hojjedha hojjettuu mana namaati. Kanaaf inni namatti ulfaata gizee mana namaa hojjennu gaafa kontiraata keenya finne waggaa meeqa akka taa'uu qabnu madaamii keenya beeksisuu qabna. Fakkeenyaaf waggaa sadaffaatti qaxxallee hojjechuu yoo barbaanne waggaa kana fixee tanan laala garuu waggaa afur hin taa'u. Waggama tokko na haaromsiisaati. Waggaan kun immoo yoo nagaadhaan naa dhumate waggaatti aanus fufuu hin danda'a yookaan galuu hin danda'a jettanii haaromsuudha malee gizee tokkoon waggaa afur akka na haaromsine kinoo maatii qabdi. Reeffa ishii kan fudhate maatii ishiiti. Maatii ishii baay'ee maatii gaarii qabdi fakkaatti. Kana keessa ishiin immoo deemtee jirti jechuudha. Kanaaf obboloota koo nama zeegaa keenya hin taane irratti maa hojjette nama biyya keenya hin taane irratti maa hojjette akkanaan hin jenne maaliif jennaan namummaa kootu natti dhagahame haala isheetitu natti dhagahame inna kanaaf yaa ijoollee keenya gizee biyya ormaa hojjennu odoo waa'ee biyyaa dhaga'uu baanne gaariidhaan jedhaan yeroo tokko ijoollee baay'een jechuudha miidhama maatii dhagaanii kan tiktook irratti nan arga jechuudha hirri jedhanii boo'u jechuudha hirri jedhanii boo'u inni sun biyya ormaatitti si jammar namni tokko yoo du'e biyya arabaa kanatti baay'een boo'anii jechuudha sababbiin isaa namni biyya arabaa jiru yookaan biyyoota guddatte jiran gaafa lubbuudhaan jiran baay'isanii wajjin dhaabbatu gaafa lubbuudhaan jiran waliif dadhabu gaafa fayyaa jiran yookaan gaafa lubbuudhaan odoo jiran yoo dhukkubsatan walii boo'u malee erga du'een booda rabbi isaatu jaalatee fudhate jedhu malee boo'ichumaayyuu hin baay'isanii jechuudha. Isiniif galee ani aadaan isaanii kun baay'ee natti tole bakka kanatti maaliif jennaan jecha fayyisaa furii tokko dhaga'ee maal jedhee namni tokko yoo du'e jettanii yoo natti himtanii yoon deemullee baadhee achuma taa'ee hirmiin yoon tufe naaf hojjaa jedhe maaliif jedhamee gaafannaan nama du'e waan deebisee galaachi dhaqee garuu namni ana osoo namni sun odoo hin du'in yoo dhukkubsate yookaan yoo waa ta'e gizeedha yoo natti himan nama san yookaan hambisuu hin danda'a waan ta'eef yeroo san yoo natti himan irra filadha jedhee dubbate jechisaa sun anaaf naa ta'e jechuudha. Kanaaf namni aadaan biyyoota kanaallee akkasii jechuudha. Kanaaf isheen yeroo boocheetoo mirar jettu san omaatti fakkaanne jechuudha jaratti garuu immoo ishiin keechi ishii miidhamee waggaa 3 guutuu dhala ishii dheebottee gaafa immoo du'aan dhabdu ofiishiitiifis du'aan dhabamsiiste jechuudha. Inna mana namaa keessatti wanti akkanaa kun namarra ga'uun guddaadha. Baay'ee ulfaata. Waan namaa eeguu isiniin jechuu jaaladha. Waaqayyoon gaditti immoo isinillee of eegaa obboloota koo isiniin jedha. Ani obboleettiin keessanii kana fakkaataa waanuma natti dhaga'aa viidiyoo kana isinii hojjedhee viidiyoo kana immoo asumarraa nan goolabaa turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechaa akka viidiyoo biraatti walitti deemnutti turtii gaarii isiniif haa ta'u baay'ee.